taatan akka gootan kabajaadhaan isin gaafadhaa uffadhaa galatoomaa isin jedhama. خبجما جناني كلتي دان خبجوتي Nama orang saya juga Ogantunya Nano Harani Kawajantu warra miseensa baankii Raamis asirratti argamtan hundinuu akkasumas illee warra abbootii qabeenyaatiin utubaa jirtanuu maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa Dirreedawaatiin baga guyyaa har'aan tanaatiin rabbiin nuuf gahee isin ga'een jechuu barbaada. Baankii Raamis akka Harargee guutummattuu
sheekotiinis ulamaa'onninis warri keessatti walitti qabame baankiin kun yeroo gabaabaa keessatti miila lamaan dhaabbatee hawaasa isaa bira gahee ribaarraa walaba ta'uudhaan hawaasa isaa hundaa'uu akka hirmaachisu abdii guddaan qaba. San qofa odoo hin tahin keessaafuu baankii kanaa warri jajjabeessuu danda'u warri alatti hafee warri biyya alaa jiru akkamitti baankii kanaa wajji wal qunnamtee akka godhuu danda'an sarara diriirsuudhaan teknooloojiidhaan obboleeyyan keenya biraas gahuun barbaachisaadha. Kanaafuu anis akka bulchiinsa Dirree Dawaatti baankii kana cinaa jiraachuu keenya arraan tana isin jidduutti argamuu keenya aantummaa baankii kanaa itti falmachuu fi wanni biraa waa takka hin jiru baankii keenya jechuun isin jidduutti kan argamne. Kanaafuu dhaamsa obboleeyyan keenya dabarsan hundinuu akka galmaan geenyuun barbaada. Warri baankii kanan laffaatanii sarara sirrii irratti tartiiba qabsiisu jirtan ammallee rabbiin jazaa isin haa kafalu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hooggantoota olaanoo asitti argamtan, kabajamtoota olamaa, kabajamtoota abbootii qabeenyaa, kabajamtoota sagantaa kanarratti affeeramtanii dhuftan hundi keessan baga dhuftanii anaaluuf jecha dhimmi baankii Raamis jaalleewwan abbootiin amantaas hooggantoonni olaanoonis waan jiru sirriitti dubbatanii jiranii wanti guddaan baankii Raamis baankii qabsoodhaan gaafii ummataatiin gaafii yeroo dheeraa tureen dhalate waan ta'eef hunda keenyaaf ilmoo akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Ilmoo ofii immoo bareeddus fokkattus ilmummaa isiisan galmaan ga'uu fi bakka barbaaddu geessuun dirqama nama hundaa waan ta'eef nuti hundi keenya akka ilmoo keenyatti ilaallee bira dhaabbachuun dirqama. Akka godina Harargee Bahaattis yogguu as dhaabbadhee carraa kan argadhee dubbadhu kabajamoo bulchitoota keenyaa haajaa yookiin sagantaa biraa kanaan dura waan qabaniif deemanii akkasuma kabajamoo obbo Abdaamuu Tasfaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaas as jiranii hojiilee sosochii dinagdee gooroo bakkaan ga'uu keessatti dhimmoonni baankii guddisuu fi gabbisuu murteessaa waan ta'eef nutis hawaasa keenya bal'aa naannoo baankii kanarratti waa akka hojjetan akka argatan akka baankii kanatti qusatan ni goona kanuma jedhusan maqaa bulchiinsa godina Harargee Bahaatiin ejjannoo jiru ibsuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa isinii wajjin jirra nu jiraadha jechuun barbaada. kabajamtoota qondaalan ol aanoo jaalatamoo hirmaattoota sagantaa kanaatiif dhaamsa nuuf dabarsan hunda keessanuu maqaa hirmaattoota sagantaa kanaatiin guddifnee isin galatoomfanna. Sagantaan guyyaa baankii Raamis itti fufa. Baankii Raamis baankii teenya. Baankii Raamis baankii teenya. guyyaa baankii Raamis sagantaan keenya itti fufteeti jirti. sagantaan gaa boodaan isniyaan si beeka. Sheekh Sheekh Musaa Su'aalaa faatu jira. Akkasuma Sheekh Amiin Libroo faatu as keessatti argama. Munshidoota adda addaati as keessa jira. Sheekh keenya itti gaafatamaa gamtaa ulamaa Sheekh Ahmad Watar miseensa isaaniitti wajji isaantu as keessatti argama. kabajamtoota abbootii qabeenyaa warra sheerii
gurguddoodhaan baankiin kun akka sin jettee miilli isii dachii keessa kan fagaatu gootu odoo isaan jiraachuu baatanii baankiin kun kan jiraachuu dandeenye jechuudha. Warra hawaasa kanaa qalbii isaanii suphee jechuudha. Maallaqa isaaniitiin qabeenya isaaniitiin warra akkanaatiitu nu keessatti argama. Ulfaadhaa kabajamaa isin jenna kanattiidhaan sagantaan itti aantu sagantaa bohaartiitiin isinii qaba. Nashiidaa bareedu nashiidaa isin bohaarsitu nashiidaa qaraatii jechuudha. Barattuu Nasiib Mu'aaz haroota jiran adeessa haroota ji barsiisonni isii namni cinaa jirtan harka qabaate barattuu kana naaf fidaa naaf dhiyeessa hawwa akkana jedhu namni kana kiyaasuudhaan sadarkaa tireedhaatii fi naannoo isii hundattuu walaloo dhiyeessuudhaan jaalatamummaa fi fudhatama ol aanaa kan argachaa dhufte ol guddattuu daa'ima Nasiib Mu'aaz Ali waltajjii ministeera irraan hafootuudhaan karaa dheeraa qaxxaamurtee amma naannoo jirtu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana billahi. Nangsa jabal qaba an arra wallahi himu duragaru min farsa ilahi. Alhamdulillah ka maula. Alhamdulillah. Alhamdulillah ka maula. Alhamdulillah. Maqaam ya Nasiib Mu'aaz ambassador magaalaa Dirreedawaati. Ani magaalaa oytu qabdu magaalaa Dirreedawaa irraa hin dhufe. أنا إنتلت خدر جوهر تن عدي رياض الجنيدي تن أخاكم شيخ موسى سوالا تن أخاكم شيخ أحمد وتر تن أيسومي شيخ جمال علي تن أيسومي أستاذ عبد الرحمن حسين تن أدادا ملوها محمد وللو يسنف قوبي سيسني رفيتم زراكا من نسمتن أنا خولي وانتون إنتلت تيسني يدون داروني خو إسلو بيتني إفهم ما تدري ولرتياتيس أرباني راميزت كنتا أنا كوني وانتون إنتلت تيسني يدون داروني خو إسلو بيتني هارو في دويو سبيلو في دادو غندا خانا خيستي أوليغت في فيجي لغا غبان في شبيلي كركران biyya tiyyaa cinaadhaas arraabee cinaadhaas daakkadhee achittiin if baree dhangoo shalaga afaanii muuzaa fi shankooraa zayituunaa fi gishxaa biyya mukni dhadhaa handhuurri tiyyaa achi jirti raammis ta'uu beekaa handhuurri tiyyaa achi raammis ta'uu beekaa guyyaan dhaloota kootii kan hin irraanfatamne Uyan ulama sheekonni olii gaznaanawanii intala yeroo dheertuu kadhachaa turanii dhaloota xiyyaa fi rakkoo eegaa arganii miilaan jilbiibbatanii harka samii qabanii yaa rabbi nagayaan fi dhagaa gaaraa fi ja'anii kadhatanii kunoo qeebalamtee anis guyyaa khayrii qabu guyyaa milkii qabu Oktoobar 10 addunyaa wal arkee dhaloota xiyyaa fi hedduu gammadanii magaalota gurguddoo waliinaa dhaloota hariiraa fi koonni bakka ulamaa'in jiranitti haqiiqaadhaa godhanii kunoo rabbii hamdii anis asuu gahee intala bareedduu baay'eedhaan fi shari'aan guddattee ta'eetiin argame. Non lafatin hafne osoon lichallaamin warri qabanii waan keessa muraasni isaanii baabaa yaadataa Junaydii abbaa Biraayitanii adeeroo Badrii Mahammad Dolaal abbaa Bilkaapitaalii eessuma Bayaan Ibroo abbaa Birraa Koofii haa galatoomanii waanin ani ittiif baruu aannanii fi deemaa na hadhaadhiyyanii ana guddisuudhaaf wahilee colloonii horii qofaa miti yaadaan dhama'anii hedduu laffa'anii ammoo asiif gahee na barbaachiftanii akkaan bikka gahuu akkaaniin bilisuu akkaaniin daraaruu akkaan faayidaa ta'uu waamicha ilmoodhaa lamaa deebaltanii akkasiyooni
إفتاتي تكبيرتان نافمين كنيستني أنا في اللين جو يولين كلا يولين حاكي كلا فجأسا ديمو عن بيتي سنجدني انت لمن قبلين جتوني أولني أما دولا قشن تيدا دولا خياف كل كلتا مرمى خياف تلي حركة خياف بمي حركة خياف بمي مردي خياف سبتا لمن باتي سابقين يا فيال مقدري يا أبا دكانا قام خياف جابا شيكوتي خياف قلبي خياف إيمانا برسي صوت خياف بنوسا أميا يا دكتور خياف يا خياف يا قوتي بولاستانا midhaan gosa hundarraa na sooruu qabdanii qotee bulaas taanaan midhaan gosa hundarraa na sooruu qabdanii waaniin isinirraa facaase isinitti heddummeessee xuuxxoon 51 ba'aadhaa 50 barfaayaa ja'aliin makmaakanii yoo akkas godhanii toomsaan na guddistanii oliif ollaan baasanii هيرين تياس ديهو قادمان خوكما خربي قجيلچيف توقف نخلنتني قربان اني دهوف اديرا في ايسوما ادادا في هابو اكو في اخاخو تهو بتني ilmaan homoggaasaaf mee tafaawula tolu hangafni inshuraansii raammis lammaffaan eerpoortii raammis intalti boodaa markabe raammis kana moggaasnini insha Allah ammuudhaam safoot umuraa du'aayin arkamee ni beetanii aduu fi qilleensa xiqqoon dandayu ani ija namaa fi afaanis taanaani qalbii nama hunda budaa fi michini qalbii nama hunda budaa fi michini dhaamsa safoot umuraa addunyaa qaroomteen walqixa akka yaanu qabeenya keenyatti abbaa akka taanu galmayaan ni gahuuf tokkummaan haa kaanu kana mirkaneessuudhaaf bakka jirtanirraa waaniin ani jawu na jalaa qaqqaba baankii raammis na jala jaa baankii raammis baankii teenya waan qabnu hunda achuma keenya waliinis guddachuuf waadaan iseenna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر جركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالن كين خبجبو توسكن تا رامس قيا ابن خدا سغلي برادي بخورا كمال ما في برادي بدي دمي في خدا تربة فادا يجودا مقالا أدري بيو مقالا هرم استديم إمام أحمد خيسة تقول فما جرتو سكنتان تيني أوبيتي أما شدمتي ولا كاجي سجرتي أما أنت كتاتاتاتات بكجت سنجو باجرتي سكنتان تيني جا سكنتا بوهرتي ببريدوك أبنا خيسو موتا دادا شيكن سكنتالي بداسا تا أداي جودا حالا أداتين تيسين بوهرسيتو تاي راغم مدن تيسين اللين إيغا تورتن أكنا قابو إسا خانا بغا كنا ناغودن تيسين جتني جيرا سكنتان جودا إتيان سودان سكنتان تينيا خيسوما دكامنا خيسوما حلالا فاغو كتامورتي أمنا كيلومتر كوماتا مالا كاومتو كتامورتي أسيتينو فاركمتي شيخ خينيا شيخ قاربو إلى الله أكا أرسيرا شاشمان لدان أدامادان كيرون خراديرا فلكتامورني سكنتان تنا كوفا في جاسيتي أركمان نخيساتي أركماني خلوا التسجيلات تكبيرا الله أكبر الله أكبر أقسم خبجمو دكتور عبد الصمد بودينا جمعة الرا سكتا تناجت أمديرتو يفيننا نوري أدامان أمالي خرايس ميتن سب أتامرني أسمبيرتي أركماني تكبيرا لنا سمتنا إسالة تودو في سموتا خيني خلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله يا جماعة لا في واسي كبا نجيه لا في واسي كبا نسيكا كوتا توكتانا كوتا توكتانا لو سلسلتي ودروانا تكم على جتون تكم تورا رقاسة ثلاثة هركف لخطورا هركا والكبن وليف تمكودا ركو وليف وليف بجودا أكستانو بدي تبارا بارو خوتا تكوتانا غرغر الفجارو لو سلسلتي ودروانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله in the name of Allah most gracious most merciful praise and gratitude be to Allah the treasurer and sealer of God peace and grace be upon Prophet Muhammad his family and his companions and those who rightly follow them we pray to Allah exactly to keep us on the right path to which guided us I would like to welcome all of you in Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina rahmata barakatuh bismillah tojani imbar bani sikirja. Menam ni naga rahmata barakatuh bi barbadal kanaba. Arabke ganda dalchi jalan be salam ni sin fakka tumi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni kayong biyah asli macisu warra seri barbadun arati hundi kay samero to ko jira gata nam to ko akan amanne warra dalaga abatun alati daqiqa le silitin deresu ya daga baba istabarsa burra isan nafidisa jalatuta kama jamtota ulama kennin ifada jitana akkasumas jaalatamtoota kabajamtoota hooggantoota warroota ga'ee garagaraa irraa biyyaa fi biyyoota na hoogganaa jirtan jaalatamtoota kabajamtoota abboota kennaa akkasuma haawwata kiyya obboleeyyuu fi obboleettiiwwan guyyaan hadhaa guyyaa baankii raamis rabbiin nu mudhisee nu guddisee iddoo kanaan nu gahe heddamaattuu dhalatuuf argamuu kenna shakkaa ture በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች ጀዳኒኑ አማቱራን ኤርጋ ዶክተር አብይ አህመድ ሙምቺ ሚኒስቴራ ጋራ አንጎዱፌ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች ጀዳሙን ቀበኒ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጀዳኒ መርጊኬና ከበጀሜ ነመት ቅጦምኔ ነምኒ ገመደሜ ሮተኮ አላሁ አክበር ጀኔ አላሁ አክበር Ega itti aansuudhaan dhaamsa afurii isinii dabarsa. Namoonni asirtanis kaasii hin jirres, ka qara beektanis ka dura hin beeknes. Baankiin Islaamaa biyya teenna keessatti afur ta'uu beekamuu qaba. Addee Adaanech Abeebee gaafa eebba baankii Raamisii Islaamaawii baank Bazaarew Cilat Ramisin ጨምሮ አራት ደርሷል ጀቴ ባንኪ ራሚስ ባንኪ ኢስላሚክ ባንኪዳ ኢስላሚክ ባንኪ የጀኑ ማሊዳ ዮ ከጀረሙ ታቴ ወሪ ባንኪ ለቢሮ ቀቁ ፈሶ ሂንታኔ ታጃጅላ ኢስላሙማ ዳበላኒኑ ከነኒ ባንኪ ራሚሲ ዱንያን ጅብኔ ወረቢ ጅቡ ጅብቴ ኢስላሙማ ኢረቲ ሁንዶፍቴ ባንኪ ራሚሲ ተነነምኒ ተጋመደሚ አላሁ አክበር ጀኔ ኑቲ ጋፋ ዳላ ጅብኑ ሙርቴ ከናን ሂንጅብኔ ዳላ ኤኑቱ ጅቤ በይተኒ ኤኑቱ ጅቤ ዋን አላህ ሂንጅቤ ጅብኔ ዋን ረቢ ጃላቱ ጃላነ ምርጋ ብያፊ ብዮቴና ኢረቲ አርገሜን ባንኪ ራሚሲ ሁንደፈነ ሀዳ ኡፍታኔ ገባኔ አዱኛቲ ቅጦፍኔ Rabbiin muddise galateeffanne baankii Raamisii qabannee dhufne baankii Raamisii argatuudha warri gammaddeme yeroo takkatti Allahu akbar inna dhageessime. Baankii Raamisii seena maaliin hundaa'e jennaan ድምጻችን ይሰማ በኢትዮጵያ ውስጥ ባደረገው እንቅስቃሴ ንቅናቄ
በከፈለው መስዋዕትነት ነው። ባንኪ ራሚሲ ባንኪ ቃሊ ወሬገማ ቃሊ ልቡ ቃሊ ብየከነ ከይሰት ከፈለመን ከዱፌ ማለ እንደዚሁ በተራ የመጣ ባንክ አልነበረም። ከና አሞ ናሞኒ ቶኮ ቶኮ ካምቤነ ጅራ ወርሂም በነለ ሁበዳ ወርሂኑ በነለ ወርሂም ፉዳነለ ፉዳዳ ከለይሳ ድምጻችን ሰገለን ከነ ሃዳጋሙን ወሬገማ ከፈለ ከይሰቲ መጅሊሰቲ አንሴ ቀብሶን ታሲሴ ባንክ እረቲ ባንኪ ቀብሶ እስላማ ዲጋ እስላማቲን ዱፌኒ ትፈነሞ እንትፈን ዲጋ ከናን ዱፌ ሁንደፈሜ ዲጋ ከና የሮ ከሙኒ ከበጅና ባንኪ ራሚሲ ቢራዳ በነናም ንገተ ሜሮ ቶኮ አላሁ አክበር ጀልሜ እኒ ሰደፋ ናሞኒ ሄዱን ኑጃለተኒ ዳለራ ቢሊሰኑ ሁንደይሰን ኑረቢን ጃለነ ዳለራ ቢሊሰ ሁንደይስነ namni rabbiin jaalatuufi si qabatuudhaaf sitti dhufuun garagara yaa marqanaa jetti oromoon yeroo mammaaktu si afuufuun si liqimsuufi malee jaalala keetii miti jedhan muslima kana akkam goonee gama kanatti qabannanuun jedhanii tariitii dhalarraa bilisanuun jechoonni mala wanni baankiin dhalarraa bilisa ta'e baankiin raamis hundeeffameef eegana nama qabatuuf osoo hin taane rabbi argatuuf baankiin rabbi argatuudhaaf hundeeffame kaleessallee seenaan hundeeffame borullee seenaan itti fufa baankiin raamisii kennaa yeroo kamuu duniyaa achi kennaa waadaa tanarratti ni seennaa jettee ilmi seena qabeettiin mucattiin amma asirraa dubbatte waadaa kana ni haaromsina namni jettee mee harkoonnaa qabe yeroo takkatti meeti meeti Allahu akbarin Allahu akbar Allahu akbar Lugana mallehu batamu qabu hayyu wa mal jadde listen not only what I am saying also what I am not saying wanamni dubbatu qafamiti wanamni dubbatu dadhabeetti diyaate birade belle dhageeffadha banki ramisi gaafa fudhatu qofa islaamummaan qabanne eega fudhatelle islaamummaan jiraate maali yoo jedhame كنانت سنقبل ولدنا صانو امطو جده زكا ولتك ابي اچيني نم بفنه اكرب جالتو هندفمه اكرب جالتو زكا الراباسه سر ربي بيتنا كيستي هجي الرؤولون زكان كيسابهون بانكي رامسين توكو جدامه من الله اكبر يتمه الله اكبر اتيان سودان بانكي رامس بيتنا كيستي بإثيوبيا يمتنورو مسلموች የሚባለው ፈሊጣዊ አነጋገር ጅጅረሜ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ኤገጀራምኔ ቦዳ አከሰባቲትለ ኡመተ ተኮታይ አካመንቲትለ ኡመተ ተኮታይ ገሪ ኢቲ ሁንደፈሜ ባንኪ ራሚስ ኢረት የሙስሊሙ አንድነትና የኦሮሞ ህዝብ አንድነትም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነትም የተረጋገጠበት በራሚስ ባንክ ነው ባንኪ ራሚሲ ተኩማ ሰባ ምርከነይሰ ተኩማ ሐዋሳ ሙስሊማ ምርከነይሰ ጉድ ነብያ ምርከነይሰ ከብዮ ምርከነይሰ ኢሳከና ሞ ኢትደለና ነም ንገተሚ አላሁ አክበር ገደሮ ተከቲ አላሁ አክበር የሮዋን እንጅረፍ ወኒ አናማ ኢስኒን ጀዱ ባንኪ ሐዋሳ ሙስሊማ ከተኩማ ሰበከና ከሴና ሰበከና ዋዳ ሰነ ዱበት ህንደብኑ እረቲ ኤገና አመለ አካውንቲ በነነ ዱንያ ብራከና ሀጋ ዱኔ ብራገሉ ኦሶጅሩ ብራንገሉ ነም ንገታና ወጪ የሚሐርከውና ባሲሮ ተከቲ ሜት አላሁ አክበር ተሰቲ ደብስሜ ጡሙራራ ተከቲ ሲንጀራ ነምትቾይቱ አፋና ማረፋቲን ሐሰውናን ምናጻናት ባጋኘን ጊዜም አሁን አማርኛ ትናገራለ አማርኛ በቃ እንደናንተኮ ቦዳገይታ ጀደን አማርኛ ከነተሱ መናዲተኒ ነሰንሲሰኒ ዲራታተን ኢታና ከይሳባሳ ጀደ ኡማኒ ሀርገ ማሻአላ ጀራኸኛ ኺሱማ ተና አውጉታ ከተግቢር ታሩፋ ሼኽ ተደብተን ይፈና ጎዳ ይፈን ጉርጉዳ ከበጀሞ ሼኽኛ ሼኽ ዑስማን ዱሪዳ በረቶታ ሳኒ ቀብቹዳ አለራ ሼኽ
محمد الدين برتوتا ساني دبالك ومن دفتني نوسيني جراني ما شاء الله جزاكم الله خيرا ويلكم أهلا وسهلا يا مرحبا بقرا قال دفتن yeroo takkatti dhaamsatana qofa isiniin jedha namtichatu afaan amaariffaa haasofnaan biyyi seenaa fi biyyoo fi seenaa ofii beeku akka hawaasa Harargee kuni aboo afaan uf danda'e qabnaa nutti haasawinii jedhaniin yeroo kana namtichi maal jedhe ani amaariffa kana teessuma na dhiitanii na seensisanii dhiigaa fi lafee waliin nama kame haga teessuma na dhiitanii na keessa baatanii na keessa hin bahuu jedhe hawaasni keenya ka Harargee ufta'uu biyya kanatti baankii raamisi abbummaadhaan qabsaahaa ka akka jaalataa eegana ammallee Junaydiitiin ummata keenya keessa tokkummaan agarsiise namni itti gammade yeroo tokko Allahu akbar naa jedhime والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتمان خرا دكتور عبد السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كبجمو عبد الروزا عمر إتانتو بريزيدنتي موتومانا نوروميا كبجمو بوجيتو ويسا تكافتما بارتي كينيا بارتي بدارينا برشيسا موتومانا نوروميا كبجمو جالتمو كانتيبا مقالا جالالا كانتان وبوليسا كينيا وبو كدر جوار أكاسوماس هوكونتوتا والآنو bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii fi Dirreedawaa dhuftan akkasumas sheekota keenya ustaaza keenya kan dhiyeenya Jimmaas deebi'an ustaaz Sheekh Ahmad Watar akkasumas ustaaza keenya sheeka keenya Sheekh Muusaa Su'aalaa fi jiillan isaanii sheeka keenya aalima keenya itti gaafatamaa du'aatota Itoophiyaa akkasumas kan sirriitti jaallannu gorsaa keenya gorsaa islaamaa gorsaa ummata keenya bal'aa kan ta'an Sheekh Amiin Ibroo akkasumas abbootii qabeenyaa gurguddoo seenaa hojjetan kan akka Adeeroo Sooressa yaadataa Juneedii yaadataan abbaa seenaati akkasumas abbootii qabeenyaa baankii kana keessatti hundeessuu keessatti gahee gurguddaa bahattan كان مكان كيسن بيكو كان مكان كيسن بيك كان كا أبو نجيب كان كا بدري بي كابيتاليف كان كا إلما كيسن أو بوليسا كيسن مجابا جفار كنتي حاجي كدر عباس أمة حررجة أمة كالي أمة غاري أمة نجا أمة جاللا اسم فندريد أبد حاسو داف جرّاوا ينرجدف ألفيناف كبجة قدرات نتيجة همي بقول أرجعني. أكو ما بيتر جمّان نوفي جمّي بيا باجي فاري أكو ما باجي فارين مكة تمنى جارني الدنيا راف كنني موميتشا كينيا إلما كينيا أبوليسا كينيا هنغف كان غويا هدا فندرا كيسن أبندي ربي تيانسي بانكي كان أكاون ديفنو نقول مجابا فيتا دكتور أبي أحمدين إثيوبيا دكا كنني أبوليسا كيسن سنجالتنو كان سجلين ساچما الدنيا والجي أستاذ راي أبا مجا الله أكبر من اللي لبو كينيا كم تو كننف متفنانا بانكي كنا هندسيتني أوروموف كنديتني إثيوبيا كنديتني أفريقيا بهاتيف كنينا جدا جرتو إن كنينا ممكنينو كنافو بانكين كون بانكي كينيا بانكين كون بانكي أوروموت بانكين كون بانكي أمارات بانكين كون بانكي إثيوبيات بانكين كون بانكي إسلامات حتى بانكين كون نموتين أمانتا برا هردفن اللي أكتي فايدة منيف أكبها أفريقات financial institution guddaa akka ta'u bareechee hundi keenya irratti hojjechuu qabna kan jedhu ergaa gosa guddaa jechaadha. Itti aansee guyyaa kana arguudhaaf namootiin hedduu keessattuu qabsoo keessatti ummanni jaalalaa ummanni dhugaa gaafa si jaallatu kan dhugaan si jaallatu ummanni Hararge gaafa sitti ka'u ummas irratti qabsa'u jaarraa abbaa gadaarraa ka'ee haga dhufee obboloota keenya awadaa irratti zamana qabsoo wayyaana keessatti dhuman dabalatee qabsoo saaniitu guyyaa kana fuuldura keessa nu dhaabee jira jechaadha. Baga gammaddan baga injifattan.
Hararge amma mooda injifannee jirra. Sirni kun sirna keessan, mootummaan kun mootummaa keessan. Injifannoo kanas baankii kanas dhiiga keenyaan arganne. Kana keessatti sirni kun akka dhufu, sirni keessan jallatan akka dhufu aarsaa guddaa kaffaltanii jirtu. Akkuma gaafa rakkinni dhalatu ilma keessan duddubbee abbaa Nobeelii abbaa nagaa muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmediin bukkee dhaabbatan duddubbee dhaabbatan gaafa kaabaa lolli nutti ka'u ilmo ijoollee keessan obboloota keessan kumaataman sirna kana eeguudhaaf kennitan akka ilma keessan eegdan kanatti baankii kanas duddubbee dhaabbatanii bukkee dhaabbatanii eeguu qabdu guddisuu qabdu jechaadha. Kun ergaa koo isa guddaadha. Baankii Raamis simboolii yookaan asxummaa ittiin waa itti fufsiisuu dandeenyu keessaa tokko kan ta'e simboolii keenya fakkeenya keenya waan ta'eef baankii keenya bareechanii nuu qabuu qabdu. Biyya kana keessatti ammaan booda abbaan barbaade fuula isaa walitti haguuru abbaan barbaade hagolfu biyya kana keessatti walqixxummaan gama hundaan jiraachuu qaba. Wanti dudubbeetti ammaan booda deebi'uus hin jiraatu jechaadha. Fuuldureetti waan dhabne guuttachaa waan qabne immoo jabeeffataa keessattuu gara faayinanshaaliitiin ummanni keenya bal'aan ummanni Harargeen ummanni Oromoon ummanni Itoophiyaan akka barachee fayyadamu baankiin keenya baankii Raamis gahee guddaa akka baatu abdii guddaa qabna. Nutis waan dandeenyu hundaan akka Oromootti akka Itoophiyaatti akka ilma keessanitti ummata Oromootiif mallattoo Itoophiyaadhaafis qaama kanaan dura moggaatti qabamee ture. Keessattuu faayinanshaal inkluuzinii keessatti akka hin galle godhamee qabame gara giddu galatti waan fideef baankiin kun mallattoo injifannoo biyya keenya Itoophiyaa. Baankiin keenya gara fuulduraatti baankiin keenya hojii adda addaatti dabalaa akka deemnu hundi keenya wal gargaaruu qabna. Waan affeertaniif ulfaadhaa galatoomaa. Keessattuu ustaazni keenya Sheekh Jamaal baay'een ulfeeffadhaa baay'een jaalladhaa isin jaallana ulfaadhaa galatoomaa. Allahu Akbar. Kabajamo Dr. Abdul Samad miseensa mana marii ummatoota Itoophiyaadhaa kataan jechuudha. Galatoomii ulfaadhu kabajame jennaan. Allah yaa jabaa heelaa fi quwwaa si qaba. Nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna. Sagantaan teenya gaa itti fuftii abbaan gisee hedduu ni dagatama. Abbaan mana isaa keessatti jechuudha. Sagantaa tana keessatti namoota hedduu maqaan dubbatamaa otoo jiru warra abbummaadhaan baankii tana lulaa jiru jechuudha. Warra ka Sheekh Jamaal Aliyyi sinirraa irraanfanne. Injiinar Abdurrahmaan Hussein keessaa fi alaa warra sosoosan ka baankii lulatu warri kuni akkasuma warra alaa tajaajilaa jiru. Munshida keenya Ustaaz Anas Muhammad as keessa jiranii sheekonii fi ustaadan adda addaa akkasuma tiktookarootaa fi namoota beekamoo magaalaa Dirree Dhawaatii fi Hararirraa beeksisaa sagantaa tanaatti irratti xiyyeeffatanii hedduu afarsaa turan hundi keessanuu galataatu isinii mala. Kallattumaan sagantaa bohaartii bareedduudha qabna. Muhammad Walaloo jedhaniin ijoollee Dirree Dhawaati. Muhammadii fi akkasuma tajii tanarratti argame maammeedhaa fi nuur. Assalamu alaikum. Hirriba duuti biyyaa wajjii hirriba je'eeti Raamis laga malee eessaa qabdi baankii mee dhugaa naaf himina. Atan eega rabbii guddaa dhukkubsataan fayya. Baankiin
ati yoo dubbii fuudhattu horii eeganii fi keessa horii fi keessatti eeganii yoo waan isin qabne waan dhabaan deeganii tanaaf teenyaan kaane teenyaan galma ga'uuf waraana diinagdeen injifataa ta'uuf. Hundinuu wal faarsa kamtu amanama nama lubbuun takka akka bifa lamaa raammis jettu kuni maal bu'aa mul'isa nu kuffisu malee maaliin nu guddisa. Hayyoo dhikki jiru. Waan ambaa barashaan dalaguu kan caalu ilmee fayyadamee nama waan fiilaalu namni waa qabu barra. Ramis gana ifi sharing nguddatin sani wajin inte beite wal sittin fakkatin gurracham basam barsittin addatin khamfirati fi khambira gargari mewan keti wajin kottuti wal bari wan ifi be khutum midamasi olcha yotetin himbonne tanamatin bocha Ramis banki guddatetu tajaajilanafis Kuba kaya ormi harkaka firaf dagate he ormaf dadaya Dagay wanti keenya jennu hundinuu nun ibsu tajaajilli isaanis waa boru nun cimsu hanqina hanganaatiif kan ormaa himatte raamisi muudhiiftee kan ormaa himatte dhaabbata siif yaadu akkamiin tuffatta kan ormaa caalchiftee akkamiin dubbatta aboo dubbii hedduun sammuun rakkisin dubbii jullootaati yaaduun an hanqisin baankii raamistana namni keessan jiru nama yaada isii dhugaan biyyaa firu mee eenyu faa beekta nattas dhahi maqaa abbootii sheeriitiin naaf dhugoomsi haqaa. Gabaan fira dhabaaf malee nama dhabaaf iyyitee beeytiiree lubbuun ifi battee raamisiin dabartee mana ormaa dheeytiiree hin dheeytu raamis nama dhabnee firaaf nama yaamte nama waa hubatuuf jiraaf dhama dhaamte manni abbaan gube iyyansa qabaaree namni dubbiin galtuuf raamisiin dhabaaree. Garuu xiqqoon na keessa seenuu fi if wallaaluun kiyya sammuu na jeequ. Rakata hunda gargaaru waan qabun kan dhabni hawaasaa yaadachiisu dhabuun santu keessa jiraame wallahi jei me ammas kan biraa maqaamee naa dhahi siin amansiise hayyuu abbaa dhugaa dursa hawaasaaf beekaa kan nama hundaafuu ija ilkeenseedha nama amantii sabaaf amanamaa ta'e nama diinagdeenuu badhaafamaa ga'e Sheekh Jamaal Aliyyi innis keessaa ifa nama haalli isaa fakkii ta'uu bifa amma hooti qooyyoote amma wayyaatiin jirna fakkaata hajaa'iba kam yaa gurbaa na amansiifte Sheekh Jamaal Aliyyi sheekha gaarii namaa sheekha dubbiin isaa namaaf taatu dhama sheekha sanfaadhaa tu raamisiin dhaabbata duba yoon raamis jaaladhe eenyuun na gaafata
abbootii qabeenyaa maqaa dhahuu oolus himaanii hin dhumne kan seenaan isaanii irraasaa oolus dhageettiin hin quufne niin hima yoon je'es himuuf yeroo malee yoomiin waa dadhaba osoo dubbiin siif galtee namni raammis qabu guddina dhaqqaba hawaasni dilli kun wanti as dhufuufi waan biraatiif miti baankiin raammis ooloo akkatti fufuufi nida geessanii miyaa hawaasa keenya raammis waan keessanii raammis tabeeffannaa waanuma keessaniin guddina geessanii dhugaa jaalalaatiin raammis tabeeffadhaa akka hidda qaamaa tajaajila raammis ittis fayyadamuun ani isiniif dhaama lubbuun tiyya raammis yoo jaalachuu dhiifte eenyuun jaalachuufi raammis tajaajila yoo yaadachuu dhiifte eenyuun yaadachuufi Bankiin raammis beekaa guddinni sii turu bankiin raammis beekaa guddinni siin turu namuu waan ifiitiin haarokkoo fi furu waan ifii beekuunu kennaa badhaasaati bankiin raammis beekaa bankii hawaasaati kun guyyaa raammisii guyyaa qabu seenaa raammis dagattanii kan mudanne sheenaa asirraan dubbadhu dhaamsa koo fixadhe bankii raammis qabu dhaamsa koos himadhe galatooma يا أبو بوفمنا بني بقى بوفمنا خلني في الربك واتك أفعلنا قبض أتيجان وانان جالت شورا درك أما هو يسافر كذا في درك أما مت جالت ديت مي هو قطة بقرب بسيجلش ulfaat dhugalatoomii raamis kiyyata'uu na hubachiisuu keetiif ati dhugaan saahiba kiyya hedduu galatoomiin sin jaa hawaasa keenya isinis hedduu sin jaalannaa namoonni muraasni na beektan jeeti jaadaa mee warri na beeku hayyee warri na beektan akka buuka raamis banattan sheerii akka bitattan raamis keessa ta'uu isinis akka hordoftoonni kiyya hubattaniin isinii jaa gamanumaaduu waan hin jaaladhu takka rasinii buuseetiin madraka gallakkisaa jechuu irra buusuu الدنيا كرمتين والفانا كيانوف نتما وان كينيا تبا كتانوف كنورمات ديفني رامس التيانو هندنوها خانو رامس كن علما نوته يا ربي نتسنوما قل ما ينقهوف تكون من الكانان ميمالتنو دابان تما والتانان وليس داقفني والجلتيانان رامس كينيا قمني تبفيني بانا شريفتون ما رامس كن علما نوته يا ربي نتسنوما قوانا ما نوستاذا خينيا قافني دي فمانا قدين جا درمان سي قلتو ما سنين جالتا نجرات دا واو دلقا نلمان كن سغنتان تن أكا سكراتي كم يوتوان نفقراني في دوغلتون فنا مي اسنو اسن قمتشيسو اساني سغلي دقي ساتي نوف مركنيسا سغنتان بشندنا اتفوفا أكم جتن قمتا جرتاني ما شاء الله نتي اسن قمتشيسو اسن بوهرسو خين اتفوفنا ammaan tan ammaas sagantaa ajaa'ibaa takkaatu waltajjii tan irratti dhiyaachuudhaaf deema artistoota Harargeen tun artistoota baay'eedha qabdi ijoolleen miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti beektan hundinuu tokkoon isaanii istaadiyeema kana alan jiranii hundi isaanii as keessa jiranii artistoota diraamaadhaan naannoo Harargee bira dabree sadarkaa addunyaatti ammaan tana beekamaadhaa dhufan kan dirreen dhawaadhaa oomishte baay'eedhaa jira kanneen keessaa diraamaa kanneen keessaa waan takka yoon xiqqoo isiniif tuqe ni yaadattanii dawaa tukaanaa ni yaadattanii kun kafaateeti kun kaantuutaati yaadattanii jarri san as jira akkam arrammaa sagantaa san caaltu diraamaa san caalu gababa as waltajjii tanarratti nuuf dhiyeessuudhaaf deemanii sharmarkee Adam faa Mustalifaan faa Ali Shoon faa Iskandar Aliyyi faa artistoonni keenya baay'eetu as duuba na duuba jira isin ammoo waltajjii irratti warra as ba'e ilaaltanii ammaan tana suduudhaan haasawaa isinitti baay'isu gara diraamaa gabaabaadhaati mata dureen diraamaadhaa maaliin beektanii hingaabuu dhageessanii jirtanii mi diraamaan isaanii immoo niin gaabbaaja
maaltu isaan gaabbisiise diraamaa kanarraa hubannee jechuudha. Artistoonni keenya gara waltajjiidha. Allahu akbar. Sagantaan teenya gaa waltajjii tana keessatti namoota kabajamoo ulfaatoo nama akka sheekha keenya Sheekh Amin Ibroodha. Booda namarraan odeeffatiin saahiba kee yaa waan san jalaa hin deemee naayimii jettee booda nama odeeffachuun si mudatin taa'ee fitadhu. Standi dana. Standi. Atitao. Amat bedamu bi. Mashallah, mashallah, mashallah ga. Sabodu meisi mashallah da. Abo amata kana wanni arego duhamu michi ministera ulo magala unto be khabati so mana batala gode. Abo ga kuno dugo na genye zinje. Abo ali fi khashara bikaba. Sanamni gari mari pololan jabar. Namni gari akanuma ke saabalu manar katte. Sheikh marre deite. Marre tipi gote hojjatte arkatte jo. Ani mo khana ma khajelu. Amma kana mitti wallahi nya galatti wallahi khajelu. Arkadulan abdiidhaan dalagee carraaqee akkasitti argachuun fedha. Barga abdii muradhu abdii murachuun abdii muratalla argaa jiruufu gaabbanii jee hayyuun biyya xiyyaa ka Oromoo hayyuun biyya xiyyaa ka Islaamaa saniifuu gaa allaal jiruun xiyya yaa Rabbi takkallee naa qajeelchi takkallee si haa tolu ilmaan kiyyaas naa qajeelchi anaas naa qajeelchi jaarsa kiyyaas naa qajeelchi jiruu xiyyaas naa qajeelchi. يا ربي غي حليمة حليمة بان مالياتي هالكني قويا للبي هنيسي حساسي غيتونا من نجا وقوتك قصنا وقوتك مالي ترى رجواتو هوتيل لي قال لي في نسانيمي خلمت غسر ريمي ما ينجلو ما نجلي أول نينجلو ما نجلو ربي غيان كده بدين كبا هاي هو ما نجلي يا ربي ناس كتيرتي سيخا ناس كتيرتو ما نجي شريان تنجا أول غرفة دايتي ميري سلما بنتي مالين بلسة تفاعل غيسان بري تاجي ربيني هاي مالين بلسة تا إيه مالين قول بدين تقول قدونا تهون كذا برتي مالي يا روج فاتو على اللبي تتلا تنبي أولنا ده الرمس نادبي سيمن قرف قريت اللفظ دربا أتيمو أتينا دربتا أموريو ترى نمشي كمان كم ما شاء الله تيجي كاسين نما تجيب على الله كاسين تي أنيس إسم كفان نما تما والله كاسين لان في هيا سيواليتين قومان تيتوني بيتامي كسلا دبا خلاني فجوريتك سنيفو ورّه سنيف جايات هاي خفلوكم إبرين نرجع في إبرين أنا جالك أتنين كوسات نجاو كوسات أنا تنيسو نياتا تاتو كويا ربي كويا نيرا أولتيما كتبيا سيهمه دولي بوتشفتو تازيانا كنا ما بوتشسي
أنا بوتفتو أبو ما تيجي تيمو يوم قال ربي لا الخالق نجرا يا بدايا أنا أما حلالي ذاتي نجاي نجرا لا راسي يا مرديات نجرا نجيتي ملي أفان نيرجون ندبني ميجا خفانا خيا نياتا تاسو قال كلا مرديتو كيف ما أبغى كسيدرو إيه ما كم بريزقيا المغيا تكشاتا كويتال كنت بخنا بيا تسلا أنا خا إيه أنا مولا بيا قاسمتين تلو بيا كلو إلوان جاتي وري بروسمان كرا ديموتين منا بيلي بيتا إيه بيلوي وانين بيليف هوتيل نياتا بريدا نياتا مياوا كابوسن يون بريدا سنا نمالو تكر كردو إيه قرباقيا أكينجي أو ما جتوما تاي خالن ترزيباتي نياتا كاكا جايبا خسيبا كاتون سيفيدا إيجا أتو بريدا خنا ما سيفيدا قالت أمي أيه وي مني وقال لن وهوتيل فكاتو أي سوها نفدو ديم تيابو أكلت تلاقي سمبلي سلايس نمشي من دلائي سوالي أنا ما تاتو نياب لا نياب مياو هذا أكاسيبي إيه بيكو كان ديجرا كو كان أفيدي خوغاتي إيه كو كان كبنا خوغا إيه هيا المغي جنين فيدا مهلا بسيغاي هيا نانيا نغاي هيا برغانيا تنسيني ما شاء الله دا هرمو قدين نسينتي وسابو نياتا هركن نمكنن هاي جينا بيجي أمّا أنا ما يفقد هو يا أبو جلدون بيرو يفكون كم تجام من اللي جالسين تتيسي بو مال قول أجرتا أكمل جتشوا من هوتيلاتي مال قوتيشوا مال جتشوا أينو هوتيلاتي خوتونيا دوجيسي وننا كيدي يا أبو سيمي تمانوت أتي أدورو مال قولو ديمتا مال قولو ديمتا إيه أكتب بمولود أتسل على مالي أعوذ هاي بالله mana nyaadaati jettanii finne umma إيه mana nyaadaati hay tuga maal naan jaa inni maali maaluma taate maal dhagay lakalla arraantanaa kaartaan tabachi jirtee kanuma narraachi deemin jee maali inni hundura narraachi deemaan wey maali maaliin balleesse amma maaliin godhani maaliin godhee maali nyaataan an takkaa mana kiyya keessatti nyaatin isa nyaachifta anuufoon amatattiin akka alawwaacaa guyyaa takka nyaadha fiddeefoon naa nyaachiftu kookkaa taatu guyyaa iidaatiin dhugee beeka sanuu lakkoofsatti aboo si sabaa gurbaa namaa si maaluma si gurbaan namaa hiini adu'a deemi jee haa aboototti seenuu itanii maali iseenuu sannarraa si deemi wanni ati way ni nyaadda jeetumaa nyaadame yaa ilma kiyya wanni ati ma hojjechaadhaa jira kanaafuu hundi keenyaa baankii irraa banannee itti fayyadamtoota akka taanuuf baankii dhalarraa walabatee karatti fayyadamaa ta'uu qabna hoo ajaa'iba afuuftuu baankii irraa beessa kijiba takka keessan waa takka naan gootan amma anamma waan qusannaa jiru kaanis ta'u hanga akka gaaritti hubannoo naa kennitanii galli qibsutti hin beekuwan. mee dhaabbu qaame mee hin jaltanii dhaabbu mee ati wanni ni siin jiru baankii raamis baankii haqaa baankii halaal mee deemii waan itti jiru laal hiika baankii ajaa'ibaati bar baankii qaayidaa ummata islaamaati boo haadha baankii muslimiifi yeey yaa limaatee nyaanii mana kee mana hoteelaatii jeetiin beeksisa baankii raamista kan harraanta magaalaa hunda keessa deddeemee himuu ture miin dadhabee qoonqoo nyaadhaaf hin dhufe maal hoteelli kee ni cufteessa yaa boon cufne ammumaa asin na cufe jaarsi kuni ammumaa asin na cufe rabbi isaa cufu hin jawuti lakki hali malaal abaarsin barbaachisu yeroon tamisoomaati yeroon tarraamisi beeksisaan ani himu jiru keessaa tokko daldaltoota akka keessanii kanneen hojii dhabanii
akkasumas carraa hojii uumuudhaan ati keessaa fuuldaltu cimtuudha maallaqa mana keessa kaayyachuudhaan niin guddallee itti osoo jettu hattuun siyaatuudhaan akkasumas deebiitii hantuunni si jalaa nyaachuudhaan kasaaraan isinirra geessee miti sanii furmaanni baankii raamis kan dhalarraa walabatee kan ammas yeroo ammaan tana ribaarraa walabatee ummata keenya tajaajilaa kan jiru baankii kana fayyadamuudhaan waan biraa dhiisi ati yoo baankii ati amma daldaltu mana hoteelaati miti maallaqa baankii raamisitti walitti qabannaan daldalli kee ol deema akkaataa ati itti guddattu baankii raamisi sii godha tanaafuu halima tanaafuu jaarsa keetii hojii wal mareedhuuti arruma baankii buuka banadhaa hoteelli keessan ni guddata an duraan laaqana nyaachuuf hin dhufe waltaha aboo wulii gaayyummaa neegi naa jajjabarra fisifite dhaabbu kaasa dhaabbu way bada halima takkaan siin jaagamma mee ammoo otoo nan dhoosine kajjira bise agartu angaara birrumana dhaabe malee gurbaan asii nyaataa fi kooka hau godhu jiru hun maal inni silaadhaa himu ishishee waswaasaa si qabe yaaboo ati duraan hayyuu turte saboo maaluma taate ani dardarummaan na buute dubrummaa xiyya na buute mataa jaadhaleetiin hojii sagaggaalummaa akkanaa qaayidaan teenya shari'aan teenya waan akkanaa nu hayyamti aboolumarraa hosgantummaan nu hin dhagayini hawwaan biraasiin hin joomma dubbiin dheereessini har inni eenyu laamin jee inni hoteela aswaati kuban qabne haga duraan irraa cufame saniin abdii kutachuu dide amma banadhe duuba akka heettee irratti nimtu rabbii jee hoyinu baattuka naman caqastu akkanuma iyyita awwaan biraan jenne amma iyti baankii raammis manni koo arariinatti asmaqi maallaqa qabduu hunda raammisitti naqi tanaan jeelaan saniifuu qusannaa keenya jabeessine hiyyummaa ulii nageetti jechuudhaaf amma naaf ati duuba tana suuta dubbatta tana suutan dubbatin bu'ina dura sifaanaa fiigaa bu'i baankii raammis nahina baankii raammis jennaa dai Allahu Akbar Allahu Akbar Sheekan keenya